kabajamtoota fi daawwattoota maatii Habeetuuf jalatti kan argamtan. Nageenya haraara jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam ooltan fayyaa keessanii nagaa kooti galata Waaqayyoo. Har'a immoo dheengadda ishee piraanki godhee boochiseen ture. Har'a immoo nama biraa piraanki gochuuf deemna. Hamma dhumaatti nu hordofaa. Laayik nu godhaa, sheer nu godhaa, sabskiraayib nu godhaa. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Hamma dhumaatti daawwadhaa. Amma nama sanatti bilbilee piraanki goone boochisnaa jechuudha. Nagaa keeti. Jira galata gooftaa fayyaadha. Nagaa kootanillee takka. Jira galata gooftaa. Kaleessa galgala fudhadha lakkoofsa kee. Udaan bara. Horii keenya sana silkii kee fudhadha jedhe. Kaleessa galgala irraa fudhadhe. Caala sii dubbistee? Daan dubbisne. Boqonnaa akka baatisitti dubbanne? Ayyoo. Darbuuko. Caalee yaaduma boqonnaa baate mooyi. Darbuuko kaleessa akka tasaa wal lollee deemte. Maal jechuudha? Kaleessa eeggadda mataan na nyaatti mataan irraa adiin jedheen. Achuma yaanii mataan eeggadda immoo rafeen bulli mataan na cittaa jechuudha qaamni kee guutuun. Achuma yaanii narraa hadiinnan narraa haddee achuma irraa deetee immoo odoo narraa hadiisin jedhee narraa haduun qabdu jedheen qoricha naa barbaadu qabda malee jenna akkanuma irratti aatte deemte ganama. Dhugaa rabbiin himee waaqa viidiyoo sitti bilbila biraankina gochuu. Footoo si erga heerfoonidhaan sittaasaa jira jaartiin kaameraa mana seera namichi jira. Mi'a sergimesh. Sin erga qaba. Akkasitti sarufoo hin deemnii yennaan deemtee baatee waggaa si bilbilti jedhee tanan iyyuudha. Naaf bilbilaan iyyuu nan bilbilaaf jedhee yaadaan ture garuu jarri boona biraa turanii ganamaa. Reeffama dhiyyuu kana manaa ba'aa isaan manaa ba'anaan immoo hojii waan tajaajilu hojjechaa ture. Alhamdulillah rabbi. Eessa udduwaan isiniin gaggamushi. Kana wannoodhaniin goote akkas. Logeeshini bitaa caalee na si dubbistee. Viidiyoo dhuman si bilbilaa. Jarri adeemanii qolka. Akkoon qabu shibooda taa ta'an viidiyoo si bilbilaa caalee immoo amma eegullaa dura onlaayinii irra jirtu garuu daqiiquma kaasaa birraa baateen immoo deemin kiyya kallattiin hojjechuu akkamittiin bilbilaa irra deemtee immoo kalee deemtee. Har'a ganama deemtee har'a ganama lollee halkan guutuu bu'aan bula rabbadoo odootti dhagaame boochi kiyyaayyuu kan boochi itti dhagaamne ishee zimmettee uffata ishee guurrattee asii baate. In qalladda malee amma dhuguma rifeensa keessarraa addeere. Dhugaa. Sobda dhugaa. Dhugaan sobda kun akkuma agartu kana. Dhugaan dhugaan. Atiyyoo oosi dhukkubeeyyoo akkamittiin irraa addeettaan isheenis immoo akkamittiin sirraa adde. Ani qoruun na dhukkubirra haa deennaan narrumaa gadi qabdee too mul'uucu na daawwatu. Bilaanchi maalitti sirraa adde. Bilaachiin wannoo dura maqaasiidhaan irraa murtee turte maqaasiidhaan arganarraa murtee qoosiin ergaa booda footoo kaasitti iyyuu footoo manarraa haadde mataa. Bilaanchi maalitti akkatti sirraa shuboo ta'ee dhugaa rabbiidha. Maaliif argitan? Shuboo jettee. Narra kan tureeyyuudha dhugaa rabbii amma reeffamaan gadi ciisu daqiiqaa 10 yoo ciisne saalantii irra ciisu yeroo saalantii irra kaayiraadhee waliyyuu argitu ture amma kun dhugaa mitiin kallattaa malee. Dhugaan dhugaadha dhugaa kan jettan dhugaa ta'u jedhamti dubbii waaqayyo dhugaan dhugaadha saruu koo dhugaan. Inni sirriidha suuraa kanaaf argite kun immoo sasirraa addamee miti ani maal kan beekareessa waan ta'eef gaggabsheessa. Isaan kana goote malee waaqa kana jalaan baatu viidiyoo namatti bilbiluutti arguu barbaada.
Abo. Abo. Boy, tamo wasa sagalee kanatti dhagahamaa jiruun kukkutaa jira. Ifoomti ta'uu Abo. Abo. Dubbatu. Wayii sirba. Abo si boci saree amma hin boo'in ishee. Maal godhare? Imboyin bakka amma dhuguma soosii sirraa adda raatti rifeessi marga waan ta'eef imboyin caala imboon bilbilaa dhufa. Immoo kun salphiin hojjetu bulchiin jaa salphii manaatu yoo hojjetan bilbilaa. Isheen waan WhatsApp ishee gubde. Mee gabaabaa taseetee Amma yoo nana bilbilaaf hin hojjetu maalum akka ta'e viidiyoodhaan darbuun barbaada. kan silkii isheen kennaa kanaan bilbileef ishee silkii ishee jechuudha. Beeshuma naa ergiish. Ammoo bilbileef. Asha siifiin deebisaa iyyuu booddee. Hello. Eelo. Oo. Oo Saaro. Akkam. Silkii biraan irratti bilbilamaa dha qosan cufa ofirraa. Kasaan dhagaa malee kan dhagahu. Eelo. Oo yoo sii kennee lafa. Ani amma waan argadhe qo'aati lakkoofsa sana maali jirtu miti amma onlaayinii irratti si argeen ture mana bakkee sirraa irratti. Onlaayinii sarraa wanni hin qabu ture sarraa daataan qabu. Waatsaappii gara natti jijjiirradhee ture. Kun ani yoo ture Kan jaartiiti. akkamitti si kenni ture. Yaaduma anatu tasaa wanni dhabeetta silkiin inni sun na didee jennaan akkalee galgala irratti jijjiirradhee ture sirratti. Eessa saree kam? Baay'eetan jira iddoo wanni hin jiran ijoollee tokko biran deemaa dheetinaan daandiirra hin jira yoom. Maal jechuudha maal taanan baate? Yaaduma akkasumatti. Maa qalladdu dhugaa rabbii amma siin. Maa eenyutu si akkam baay'isitti meeyisin eeyu si kennuu lakkoofsa jaartii isaa argatte si jammata. Illee ammuma garuu ani qalbii siin galladaa jirtan kun natti hin tollee maal jechuudha. Naafis immoo galle. Maaltu qalladaa jira maa jedhaa inni wanti sanaaf hin galle. Maal haasaa argama. Maal dhaabbaa ta'eeti. Akkanumatti hin beekaa maalan godha xiqqoo natti toluutuma dideennaan man ba'e. Maaltu sitti toluu didi? Beektaa eeggate galgalan tarri mataana nyaataa namna naan jettee turte. Achi mataana nyaataa jettee akka cittootti itti nam. Cumaan narraa jennaan narraa. Basma yaa rabbi qobsuu dadhabee maal godha. Margee intarneetni maal akka ta'e hin beekan sobaan jiru mee dhuguma. Viidiyoon masitti bilbilaa bakkuma amma jirtuun si ilaalu barbaade. Daandiirra jira naamni tokko siifan dawwalaa ishee. Dhugaa rabbii firaankii na gochuuf deemtu malee basuma dhuguma yoo ammaa boo mataa dhumti ishiiyyuu nyaatee waan dhumti fedhe iyyuu rifeensa ishii mataa ishii Ofii barbaadde ani maalan ishii godhe margee ani ofii ishiitiif barbaadde baal. Barbaaddu iyyuu malee osuma ishiin iyyuu barbaaddee rifeensa ishii keessatti wanti barbaade yaa'e na aadisiin jettee mataa ishii jala qabatte ati dhuguma mataa irraa addamoo qorichatti si barbaada itti godhee qorichan diddee hin dideere. Maanni reefu kaleessumatti yaa'e inni Kaleessa miti
Maalare Kaleessa miti kan itti yaa'een taloo ture. yoomin nagayane silaa Oomsitte oom baay'ee waliin haasofne wajjin haasoftanii beektu silkii keetuun qabdi. waluma bira teessu kun ishiitu naadhee jette eengadda immoo wal bira Eegas ta'aa hin maali jirtanii gaafa duraayyuu kun jalarraan cittoo natti naqate sin jechaatiin turre isumatti itti baasere. mataa si gadee dhaannaan ifaanni jala maaliif Ani maalan beeka ati sammuunan jeeqin dhugaa rabbi ani maalan balleessa ofii ishiitii barbaadde. harka maalitu sirraa yaadayyuudha Hayyee maal godhu ishii barbaade caaltuttuu tolee dheeni kottu adda dhodheeni. mana mataa dhattee addatti fa Ishii barbaade dirqama narraa addu malee akkuma amma cinqamtu na cinqite maalan godhaan. amma immoo erga irraa addee maal godhisu jettee Eegas immoo maalin narraa addeette maa duuteet kaate moo iddoo ishirra duutetti ishirraa adeean ofii ishiitii barbaadde narraa adeette. ayyo dhugaa rabbi ani laakana siniif hin gowwoofamu abuudha fi viidiyoon bilbilaatiif viidiyoon bilbila dhugaadha jedhee amanee fudhachuu hin danda'u. Okkee akkuma sitti tole bakka mee qulfinan argadha. Atiin qabdaa farka. Ani qulfii kana kan qabu ijoollee siif hin gaafadha malee. Innaa eessan naqare. Koo kana bira yoo rakkoon hin jiru madaan koona ni yabsiisaa yoo ta'u Akkamitti tole si jetti. ayyo obboleetti kiyyaa agatummaa hin danda'u waan ta'eef wajjin oolu jiraachiste yookaan anis nan deeman jira. Akki tole bakka ishee intala takkas hin dhukkubaaraadhaan ishii biras deemete nan bakka waan hundaafuu galgala sii dawwala gizee waan hundumaa xumuradhe. Dabaafachuun qaba kan osoo aduun deeminee dirqama si arguun qaba afuufuun qaba. Ani immoo eessatti na argita ree. Viidiyoon si bilbilee fuuluma kee ilaaluun barbaada. An akka naannoo fuulli na badee eega galee eega dheengaddaatti bu'aatan ture boonatti ni deemee ati sammuu nan cinqine kanaan nu cinqame du'e. Tajjenne kana xiqqoo. Bu'aan attaartee biyyesus kiristoos. Ani maal. Marge. Si bilbila maal irratti jirta? Innaa maalan godharee biyyesus kiristoos. Ati sikkoo akkuma ishiin natti ta'u taa'ee jirta barumsa naan kottu mataan na dhukkube obbo. Ati immoo xiqqoo iyyuu sammuu naa boqonnaa na argachiistee si barbaada. Atis immoo natti dabalteerra. Viidiyoo naa bilbili. Natti hin dawwalin. Boqonnaa fiisin kennan dhufta na bira rakkoon hin jiru. Natti malee. Si bira dhufee maalan godhaa laalattu wal loluu jammarte tos. Ani waan taate haafachuuf yaadani loltuu qosh. Yaa rabbii koo kana keessatti bakka hundaafuu meeqoon laala intalli sii dawwalteerti lakkoofsa kee immoo eessa argatte si. Hojjetee tanani narraa fayyadee tanani siifin bilbila jedhee tanani qulmee rafee qayyam bilbilaa fi xiqqoo ishiin bilbilaan ture wanta roobuuf rafi rafina gubachuu waan narraa fayyadee kuman ciisaa naa bilbilti. Nama gochuu hin danda'amu waan an godhu hin qabu kaayii. Ishii seexanuma wayitu keessa gale malee jedhi. Seexanuma wayitu keessa gale malee dhugaa waaqayyoo akka ishiin mataa ishii jaallattu nan beeka lakkii jedheeni kadhadhee dadhabee ofiif itti jammarte bara naa miti. Ani dhugaa waaqayyo ani dhugaa sanatti fakkaanne namni beeku ani maal jechuudha. Maayyootti yaayyuu qoricha fudhatti malee. Ofii ishiitti ittiin barbaaddattuure margi barbaaddadhu ofii ishiitti ofitti jammartee wanni goote. Nama hundumaa biyyoo naa argite viidiyoo naa bilbilaa argite keenya jalaa kaasee deebi'aa qoy. Ishee bakka dhaqee jalaa kaasii kottu. Kaatee amma anattis dubbachuuf garaa nyaatee ishiidhaafis dubbachuuf garaa nyaatee gara lamaanitti bakka seentu dhabde haraam gara na nyaatte waaqa. Daanjallee wajjira. Muramne muramu si basmaamul. Amma deebistee aadaa waltu amma dhumaatti ammas nu faana turaayii nu hordofaayi laayik nu godhaa. Share nu godhaa. Atas baay'ee maa cufaati? Duraan baay'ee arguun barbaada.
Asbayat. Galaga terus kayak. Asbaa wanti isaan jira. Ani naan beeka dhugaa rabbii. Nuti keessan argaa keessan.